waggoota kurnan kana dura tajaajilli faaruu akkam ture? Baay'inni faarfataa baay'ina amanaatii ol. Qulqullinni faarfannaa keenya gadi bu'aa deema. Qulqullootaatiin uumaa keenya isinii jennee faarfanne kuni dogoggora guddaa ta'a. Akka barsiisa mana amantaa keenyaattis akka kitaaba qulqulluuttis qulqullootaan uumaa keenya jennee faarfachuu hin dandeenye. Gulantaa isaanii malee deemnee jechuudha. Qarshiidhaan walaloo fi yeedaloo bitanii faarfachuun yookaan istuudiyoo seenanii faarfachuun ni danda'ama akka seera fi sirna mana kiristaanaa keenyaatti. Mee kanuma wal qabatee gaaffii dabalataa kanan isin gaafadhu. Waa'ee tajaajila faaruu gaafa kaafnu keessumaa tajaajila faaruu waggoota kurnanii dura jiranii fi isa as jiran kan wal bira qabnee gaafa madaallu. Tarii wanti nuti beeknu hedduun jiraachuu danda'a. Seenaadhaan isaa ta'u, jireenyaan isaa ta'u itti jiraannee ittis miidhamnee waan argine baay'ee beekuu dandeenya. Kanaan wal qabatee waggoota kurnan kana dura tajaajilli faaruu akkam ture? Sana asitti immoo wanti jijjiiramee har'a wanti nuti argachaa jirru wanti jijjiiramee maaltu jira? Wal bira qabnee immoo gaafa laallu keessumaati hin beektu isinis keessumaa waggoota kurnan sana dura faaruun hangam akka hawwamu yookaan immoo namni faaruu bira gahuudhaaf baay'ee akka bu'u isinis beektu. Har'a garuu baay'inni faarfataa baay'ina amanaatii ol bara ta'etti geenyee jirra waan ta'eef isaan kana lamaan mee wal bira qabaatii dhaggeeffattoota keenya gurra isaaniitiin nu ga'a. Tole galatoomii jireenyi faarfataa tokko ergama kaasuuf yaadeera. Garuu faarfannaan immoo waggoota kurnan darbanii asii fi isa dura maal fakkaata ture yookaan immoo waggaa 10 duraa fi amma maal fakkaata kan jedhu kaasuu fi tajaajilli faaruu bara ammaaf waggaa 10 dura garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Garaagarummaa guddaatu jira akkuma kaasuuf yaalteeyyuu baay'inni faarfattootaa hammaan dabaleera. Hammaan dabaleera baay'inni faarfattootaa. Qulqullinni faarfannaa keenya yoo jenne ilaalle qulqullinni faarfannaa keenya gadi bu'aa deema. Fakkeenyaaf waggaa 10 dura faarfannaan faarfatamaa ture. Akkaataan walaloo isaa kan nama hawwatu, akkaataan yeedaloo isaa kan nama hawwatu ta'ee mul'ataa tureera. Faarfannaan amma hojjetamaa jiru garuu tokkoffaa haalumti inni ittiin walaloon isaa barreeffamuu fi haalli ittiin yeedaloon isaa hojjetamaa jiru iyyuu qulqullinni isaa gadi bu'aa dhufeera jechuudha. Kana gaafan jedhu hunda isaa tuquu miti. Faarfannaan baay'een kan namatti tolu walaloon isaa yeedaloon isaa kan baay'inaan nama hawwatu kan hojjetaman baay'inaan jiru. Asumaan immoo faarfannaan immoo normaalii gaafa faarfannaa gaafa isiin jedhu isinitti meera. Faarfannaan jajannaadhaa fi ajaa'ibsiifannaa waaqayyooti. Kan galataaf dhiyaatu jira, kan gaabbiif dhiyaatu jira, kan qulqullootaaf dhiyaatu jira, kan wareegamtootaaf dhiyaatu jira. Akkaataa isaatiin kan dhiyaatu jira faarfannaan jechuudha. So isa kana seerota kanarraa illee ce'ee kan inni itti wal keessa makatullee jiraachuu danda'a. Faarfannootaan bara kana keessa dhiyaatan jiran jechuudha. Haaluma kanaan immoo akkuma ergama isinii kaase kan nama hawwatu haalaan bareedaa kan ta'e obboloota keenya garaagaraatiin kan walaloo mi'aa fi yeedaloo mi'aatiin hojjetame fuula dhaggeeffatootaa bira kan mogaa jiru kanadha jechuudha. Kanaaf qulqullinni isaa hamma tokko kan irratti jira. Deebi'ee baay'inni isaallee hanga ammaa kana hin turre. Baay'inni faarfannaa keessumaa kan dubbannu faarfannaa afaan Oromoo irratti waan ta'eedhaa fi faarfannaan afaan Oromoo keenya amma turee fi duraan ture tokko hin turre jechuudha. Yookiin afaan Amaariffarraa kan hiikamaa ture jira. Yookaan immoo afaan Gi'iizirraallee kan hiikamaa ture jira. Yookaan immoo jira miti normaalii kanuma bakkee keessatti yookaan immoo mana amantaa tokko irratti kan faarfatamaa ture ofishaal ta'e kan mana amantaa garaagaraa irratti kan faarfatamu jira jechuudha. Baay'inni isaallee
akkaataan amma turee fi akkaataan dura ture sun tokkoon turre jechuu barbaadetanii. Akkuma ta'e erga kaasuu barbaadde baay'inni faarfattootaa illee kan dabalanidha. Inni kun ammayyuu nuuf baay'atanii akkaataan isaan nu baay'atanis hin barbaadna. Garuu yoo maal ta'e gaariidha kan jedhuu fi noormaalii kaasuu dandeessa yaada. Akkaataa seerota mana kiristaanaa eegeen walaloo mi'aa'aaf yeedaloo mi'aa'aadhaan kan hojjetaa jiran jiru. Isaan hojjetaa jiran akkaataatti fufan. Walaloo mi'aa'aadhaan yeedaloo mi'aa'aadhaan waloo jajjabaataadhaan jechuun jira miti wanti tokko yoo haala gaariidhaan dhiyaate fudhatamni isaa yookaan immoo nama harkisuun isaa baay'inaan dabalaa deema. Deebi'ees immoo dhalootaaf darba waan ta'eedhaaf faarfannaan kuni mucaa kootu dhaggeeffata, mucaa kootii dhaggeeffata, darbii deema jechuudha amma dhalootatti. Wanta dhalootaaf ta'u, wanta dhalootaaf darbuu danda'u, wanta jenereeshin kana boodaa sirriitti dhaggeeffatee wanta sanatti waaqayyoon ittiin galateeffatu, ittiin gaabbii galeellee mootummaa waaqayyootiif ittiin dhaalu faarfannaa akkasii ta'uu qaba. Kan hojjetaa jiran jiru, kan hin hojjenne immoo faarfannaa akkasitiin osoo hojjetanii gaariidha jechuun barbaada. Galatooma. Eshi obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Isheetuu waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu, dhaaltu mootummaasaa isin haa taasisu. Dhugumatti tajaajila mana amantaa keenya faaruudhaan wal qabate keessumaa baroota duraa fi baroota ammaa maal akka fakkaatu wal bira qabanii nu ibsaniiru. Amma immoo gara obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Burqaattan deebi'a. Mee dhimma kanaan wal qabate faarfataa keenya Daaqoon keenya wanti jettee yoo jiraate keessumaati tajaajila faaruu waggoota kurnan dura gaafa jennu yoon isin itti kaasee yoo isinitti hime daa'imni abbaan gorsitu akka jedhanii sanan harkaa ta'a. Beektu waan hunda isaa waan ta'eef ani garuu gaaffii gaafachuu waan qabuuf isin gaafachaa jira. Dhaggeeffattoonni keenyas gaaffii kana ni qabu sammuu isaanii keessaa waan ta'eedhaaf sana ol bira qabdanii faaruun har'aa jiru kun akkuma obboleessi keenya faarfataa Daaqoon Isheetuun dubbatanii seeraaf sirna mana kiristaanaa eegaa jira. Yoo hin eegne immoo maaltu akka hin eegne isa taasisee kan dura waggoota kurnan dura turan maal akka fakkaatu waan itti dabalatan yoo qabaattan gara keessanitti isin dabarseera. Haa ta'u galatooma. Egaa waan baay'ee Daaqoon Isheetuun kaaseera. Haa ta'uti garuu gara faarfannaa waggaa 10 fi amma jiru kanatti osoo hin darbiin jalqaba faarfannaan maal akka ta'e anis dabalee kaasuun barbaada. Faarfannaa gaafa jennu baay'ee qaamota lama laallas keessattis faarfatamaa fi faarfataatu jira akkuma sila obboleessi keenya Daaqoon Isheetuun kaase. Faarfatamaan amalummaa isaatiin iyyuu faarfatamaa isa ta'e galateeffamaa isa ta'e addunyaa kana kan uume Waaqayyo abbaa keenyadha. Egaa faarfataan immoo eenyudha? Akkuma faarfatichi Daawit faarfannaa 150 irratti namni hafuura qabu hundi isaaniiyyuu yookaan immoo kan hafuura qabu hundumtu Waaqayyoon haa galateeffatu jedheera. Kan hafuura qabu jechuun warra hafuura Waaqayyoo qaban akkuma obboleessi keenya dubbate namaa fi ergamoonni hafuuraan Waaqayyoon galateeffatu jechuudha faarfannaadhaan. Warri kaan immoo akka uumama isaaniitti akka kennaa isaanii kennametti simbirroonni waca isaaniin ta'uu danda'a. Mukkeen immoo baala isaanii raasuutiin ta'uu danda'a. Hundumtuu akka uumama isaatti Waaqayyoon galateeffata jechuudha. Galateeffannaadha faarfannaa jechuun. Egaa galateeffannaaf gaafa kaanu maaltu nu barbaachisa? Jalqaba irratti eenyuun akka galateeffannu sirriitti adda baasnee beekuun nu barbaachisa. Akkuma silayyuu ka'e faarfannaan tokko galataaf dhiyaata. Lammaffaan qalbii jijjiirrannaaf dhiyaata. Inni sadaffaan immoo gadda keenya yookaan gammachuu keenya ittiin ibsachuuf ni faarfanna. Egaa qaamni faarfatamu Waaqayyoon akka waaqummaa isaatti faarfanna. Faarfannaa keessatti yeroo baay'ee rakkoon uumamu maalidha? Gulantaa itti faarfannu sana beekuu dadhabuu keenya natti fakkaatani. Iddoo baay'eettis waan hin argaa jiru. Egaa ekspiriyaansii xiqqoon qaba ammani. Waggaa 10 duraan faarfadhe. Bilchaataan turre yeroo sicha yeroo faarfadhe. Faarfannaan ani faarfadhes bilchaataa ta'uu dhiisuu danda'a sa'aatii sanatti. Wanta ati hubachaa deemtee bulaa deemtee ilaaltuu fi wanti ati har'a gootu garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uutii garuu gaafa faarfannu gulantaan nuti itti faarfannu sun murteessaadha. Fakkeenyaaf
Waaqayyo duukaa bu'oonni gaafa isaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lafarra yeroo barsiisaa turanitti inni kaan dhala isaatiin yaadatama. Inni kaan immoo qabeenya isaatiin yaadatama. Inni kaan aangoo isaatiin yaadatama. Inni kaan waan adda addaatiin sanyii isaatiin waamama. Nuti garuu sanyii hin qabnu waan hundumaa dhiifnee iyyuu si faana buune. Nuufoo maal nuu kennite gaafa jedhanii isaan gaafatan maal jedheeni? Isiniif maqaa bara baraan isinii kenna jedhee miti. Maqaa bara baraa jechuun warra Waaqayyoo kabajan nutis kabajuu qabna dirqama keenya waan ta'eef. Galaatiyaa irrattis barreeffameera miti. Warra Waaqayyoo kabajeenii kabajuu akka qabnu sirriitti qulqullichi Phaawulos barreesseera. Isa kana immoo akkamitti kabajna? Gulantaa maaliin kabajna? Isa jedhu sirriitti beekuun nu barbaachisa. Kanaaf yanan sila faarfataan yookaan tajaajilaan dubbisaa ta'uu qaba kanan jedhe. Barsiisonni dubbisanii barsiisu siluma. Dirqama dubbisuu barsiisuuf. Faarfataan garuu waan yeedaloof walaloo callisee barreessuu qofaaf faarfachuu qaba osoo hin taane sagalee bareedaa waan qabuuf faarfachuu qaba osoo hin taane akkamitti faarfachuu akka qabu sirriitti beekuun sirra jiraata. Gulantaatti faarfachuu qabu beekuun sirra jiraata. Haa jennuuti fakkeenyaaf qulqullootaatiin uumaa keenya isinii jenneetoo faarfannee kuni dogoggora guddaa ta'a. Akka barsiisa mana amantaa keenyaattis akka kitaaba qulqulluuttis qulqullootaan uumaa keenya jennee faarfachuu hin dandeenyu. Gulantaa isaanii malee deemnee jechuudha. Qulqullootaan garuu maal jennee faarfachuu dandeenya? Aangoo Waaqayyo isinii kennan qulqullummaa keessaniin Waaqayyo biratti kan jaallatamtan Waaqayyo irraatii araaraaf dhiifama nuuf kadhadhaa jennee faarfachuu dandeenya. Kanaafuu gulantaatti faarfannu gulantaa waaqummaa fi gulantaa galata miti faarfannaan galanni immoo lamatti qoodama. Galata kennaaf galata waaqummaati. Galanni waaqummaa Waaqayyoof qofa kenna. Akkasuma faarfannaan waaqummaas Waaqayyoof qofa kenna. Galanni kennaa immoo warra Waaqayyo isaan filate warra Waaqayyoof of qulqulleessanii jiraatan warra addunyaa kana wajjin qabsuura baay'ee godhanii gara Waaqayyootti deeman warra qulqullummaan isaanii Waaqayyo biratti fudhatama argatee fi warra nuuf kadhatan sanaaf immoo galata kennaa kenninaafi jechuudha. Faarfannaa kennaa faarfannaa jechuudha isaanii. Gulantaatti faarfannuu beekuun barbaachisa. Egaa amma kan argan jedheeti tajaajila faaruu akkamittiin ta'uu qabaa isa jedhu akkasitti erga ibsine. Tajaajilli faaruu bara ammaa keessa jiru baroota kurnan darbaniin dura akkam ture inni jedhu namoota baay'eef haaraa ta'anii yaadu. Faarfannaan baroota kurnan darban keessa namni tokko faarfannaa gaafa hojjetu even faarfannaan ni hojjetayyuu nama bira ga'uu hin danda'u ture. Teknooloojii marraa yookaas na jechuudha. Baroota kurnan darban keessa faarfannaan hojjettaa yaa wadduma gaheetti ga'amee dhaggeeffatamee faarfatama malee akka ammaatti guutuu biyyaatti ol ga'ee faarfatamuu hin danda'u. Sababni isaa maaliifi teknooloojiin bara sanuu ture ammaa sanuuti keessa jiru kan wajjin walqixa waan hin turreef jechuudha. Tokko inni lammaffaa faarfannaan jalqabuma gaafa faarfachuuf kaanu silas dubbadheera tajaajilaafis faarfannaafis soomuu sagaduu nu barbaachisa. Akkasin ta'u taanaan wanti nuti wajjin bu'aa qabeessa hin ta'u. Fakkeenyaaf kan nuti faarfannu namni faarfannaa sanaatiin qalbii jijjiirratee gara Waaqayyootti akka deebi'u cubbuu keessaa akka ba'u inni gara sirbaatti deemu sirbarraa gara faarfannaatti akka dhufu inni gara ejjaatti deemu ejjarraa gara faarfannaatti akka dhufu inni Waaqayyoon irraanfatee jiraatu irraanfachuurraa gara galateeffachuutti akka inni dhufu gochuudha. Kaayyoon guddaan faarfannaa jechuudha. Isa kana gochuuf jalqaba nuti Waaqayyo wajjin walitti dhufuu qabna. Karaa keenya akka nu hubannu, sammuu keenya akka nu hubannu, laphee keenya akka nu hubannu, wanta nuti hojjenne sana akka nu eebbisu nama biratti illee gaafa dhaggeeffatamu yoo Waaqayyo keessa jiraate fudhatama argata. Waaqayyo keessa hin jiru taanaan garuu amma barbaanne kennaa barbaanne ni hojjenne gatii hin qabnu jechuudha. Kanaafuu soomuu sagaduutu nu barbaachisa. Isa kanaan hojjetamaa ture waggoota kurnan darban keessa faarfannaa. Kanaaf immoo fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u ammallee Waaqayyo lubbuu isaa tarree qulqulloota nuuf kaa'u hangafa keenya kan ta'e amma lubbuudhaan addunyaarra kan hin jirre faarfannaa obboleessa keenya Diyaaqoon Garramuu Baayisaa fudhachuu dandeenya. Haga har'aatti faarfannaan inni hojjete gaafa dhaggeeffannu hundi keenya iyyuu immaan hin dhaggeeffanne. Eessaa dhufe inni sun? Callisnee kaadee akka nuti hojjennutti hojjetee osoo hin taane soomee sagadee Waaqayyoon kadhatee waan hojjeteef bu'aa qabaa jechuudha soomuuf sagaduun keenya. Har'a hoo faarfannaa akkamiitu hojjetamaa jira? Egaa baay'een dubbatamuu hin danda'a faarfannaa baay'ees ilaalaa jirra. Amma danda'ame garuu kana jennee faarfannaas intanii jennee komachuu keenyarra isa faarfannaan akkas ta'e akkas jennee komachuu keenyarra asumaan waan jechuu barbaadan faarfattoota buleeyyii isaa ta'anii faarfattoota ganaa dhufan isaa ta'anii warra amma dhufanii already jalqabanii isaa ta'anii gaafa waa'ee faarfannaa yaadnu warri buleeyyiin yoo danda'ame otoo irratti hojjetame asumaan ergaan dabarsuu barbaadu. Faarfattoonni buleeyyiin tajaajiltoonni buleeyyiin faarfattoota qofa osoo hin taane barsiisonnis faarfattoonnis hundumti keenya iyyuu mana kiristiyaanaaf hojjenna taanaan lubbuu keenyaaf hojjenna taanaan otoo irratti hojjennee ergaa jedhuun qabaan. Sababni isaa maaliifi faarfannaan daandii keessa darbu yookaan immoo yaa'a keessa darbu otoo qabaate
namni lafaa ka'e akkuma barbaadetti jecha barbaadeen hojjechuu hin danda'u. Manni kiristaanaa keenya immoo seeraaf heera dogmaaf qannoona mataa ishee danda'e qabdi. Dogmaaf qannoona sana keessa darbuunsaa dirqama ta'a faarfannaan tokko. Gaafa ilaalame wanti nuti muuxannoo godhachuu qabnu immoo yeroo baay'ee amma wanti nu bira hin jirre maal inni faarfannaa gaafa hojjennu baay'ee namni uumamaatiin ga'aa miti. Hundi keenyayyuu wantoota mataa keenyaa qabna. Hanqina mataa keenyaa qabna. Anis hanqina mataa koon qaba. Obboleessi Kodaa kun ishee tulis hanqina mataa isaa qaba. Hundumtuu hanqina mataa isaa qaba jechuudha. Beeka jennee hojjechuu hin qabu. Isa hojjenne nama dura ekspiriyaansii qabutti otoo agarsiisnee, otoo gulaalchisnee, sagalee isaa qofa miti. Even yeedaloof faarfannaan sun maal dabarsa? Fakkeenyaaf faarfannaa tokko keessatti faarfannaan tokko jira. Fakkeenyaaf maqaa isaa dha'uun barbaadu mata dureen isaa waa'ee giiftee keenya dubroo Maariyaamiiti. Akka jiruun garuu ceesisni isaa guutummaatti waa'ee Mikaa'elii inni faarfatu. Yaada lama jechuudha. Faarfannaan akkas gaafa ta'u itti dhamaanee hojjennee vaalii nuu jalaa dhabsiisa jechuudha. Kanaafuu yaa'attiin hojjennullee otoo beeknee yeroo hojjennu immoo namoota nu dura jiran otoo ilaalchisnee muuxannoo akkasii otoo qabaannee gaarii natti fakkaatan. Akkas gochuun baay'ee waan hojjenne nama naa ilaalii saansuurnaa godhi jechuun beekuu dhabuu miti baay'ee yookaan immoo laalaa ta'uu miti yookaan nama sanaa gadi ta'uu miti. Garuu ekspiriyaansii irraatii immoo wanti baay'een argama. Fakkeenyaaf faarfannaa kaleessa faarfanne sadan keenyu faarfattoota miti amma namni otoo irra jiru. Wanta kaleessa faarfanne keessaatii kan otoon akkasitti sirreesseera ta'e kan jennu hin qabnu. Maaliif akkas jennaa? Otoo dura namoota nu dura jiran ekspiriyaansii qabanitti ilaalchisnee sirriitti isaan sordi goonee baasnee irra ta'e duubatti deebinee akkasittiin of ceephaanuu jechuudha. Kanaafiyyuu bartee kana otoo barannee gaariidha. Namoonni immoo tajaajila irra turre keessumaa faarfattoonni gurguddoon jiru. Nu duras kan jiran kennaadhaanis waa hundaanuu kan nu caalan baay'een isaanii jiru otoo irratti hojjetanii ergaa jedhu dabarsuun barbaadan. Maaliif faarfataa gaafa jedhamu hundummoo keenyatu iddoo tokkotti waamama baay'ee. Jaallannis jibbinis waan nuti fedhan yoo uumame faarfataa madhamee waamama. Irratti hojjechuu jechuun immoo yeedaloof walaloo isaa qofa irratti osoo hin taane amala keenya irrattis, jireenya keenya irrattis, deemsa keenya irrattis, yaada keenya waan hunda keenya irratti iyyuu otoo irratti hojjennee baay'ee gaarii natti fakkaata. Isa kanaasumaan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Namoonni kana ilaalan faarfattoonni buleeyyiin waan hundaan nu caalan jiru waan ta'eef kan irratti osoo hojjetanii gaariidha. Kana ala garuu kan ammaa fi kan duraa wajjin garaagarummaan biraa jiru maalinni faarfannaan durii gaafa hojjetamee faarfatamee dafee uummata biraan ga'u ture. Amma garuu teekinooloojiitti fayyadamnee faarfannaan gaafa hojjetamu namni hundumtuu lafa barbaade ta'ee onlaayinii argaa waan ta'eef carraan iddoo hunda ga'uusaa isa waggaa 10 dura miti waggaa 5 dura iyyuu ture caalaa baay'ee bal'aa fi baay'ee abalabiliidha jechuudha. Innaa garaagarummaan guddaan jiru isa kana ture. Kanarratti yaannoon jechuun barbaada galatooma. Eshi faarfataa keenya asumaan waan itti dabaluu qaba. Afaan keessan irraa waan argadhe waan akka buufan. Waa yaadadha beektu. Anis jireenyaan waan na mudate nan qaba. Nama kennaa sana osoo hin qabaatiin kennaa gaafanne isiniin jedhu sila tuqxaniittu sagalee waan qabuuf qofa jettan. Namni sagalee waan qabuuf qofan faarfatu sirriidha. Akkuma ibsa keessanittis dhugaan jiru sanadha. Sagalee waan qabuuf yookaan immoo sagalee miidhagaa gurra namaatti tolu waan qabateef osoo hin taane yoo kennaa isaa ganamu waaqayyo na tajaajilta jedhee isa filateedha. Garuu kanaan wal qabatee nan beeka dubartii tokko maqaa hin dha'uun barbaachisu. Garuu hin bitte qarshiidhaan yeedaloos hunduma isaa walumaa gala. Walaloos yeedaloos hin bittee hin faarfattee faarfattu jedhamte sana booda waa'ee kennaa sanaa hin beektu waa'ee tajaajila faaruu maal akka ta'e hin beektu hin hubanne namarraadha kan isheen koppii gootee fuute yeroo booda iddoo biraatti mul'atte amantii ma jijjiirte isin jechuu kooti. Gaafa ishiin sana gootu namoonni biroo immoo ishee duuba jiran hamma ishii kan hin geenye hubannoo hamma ishii kan hin qabne maal jedhanii elaa ishiin iyyuu akkas taate jedhaniitu eenyutti faarfattootatti walumaa gala jechuudha. Quba qaban jechuudha nan beeka nama sana. Kanaaf kanarratti maal jettu isintu kaasee qarshiidhaan walaloo fi yeedaloo bitanii faarfachuun yookaan istuudiyoo seenanii faarfachuun ni danda'ama akka seeraa fi sirna mana kiristaanaa keenyaatti. Kana gochuun immoo dirqamaa. Tajaajila jechuun faaruu qofaadha akka mana kiristaanaa keenyaatti. Namni tokko kan ittiin inni tajaajiluu danda'u faaruu qofaadha manni kiristaanaa keenya. Inumaayyuu yeroo tokko akka waan yoo faaruu baafte malee mootummaa waaqayyoo hin galtu hamma jedhamu waan ga'e natti fakkaata. Kun yaada dhuunfaa kooti.
Kanaafuu sirriidha moo sirrii miti wanti kun mee asirratti yaada keessan nu qooda. Galatooma gaaffichi ulfaataadha. Haa ta'u garuu maaltu jira seetan normaalii jalqabas dubbadheeran namni tokko tajaajiluuf filamuutu sarara jiraata. Filamuu jechuun immoo warra kaanirra caallee yookaan warra kaanirra baay'ee caallee bakka kan keenya addatti kennaa addaa qabaanne dandeettii addaa qabaanne beekumsa addaa qabaanne miti waaqayyo kan nu filatu. Ati uummata koo yoo barsiiste faarfannaa jechuun karaa biraa koo lallaba jechuudha. Lallabeen kallattii alaa jechuudha miti lallabni kallattii jira lallabni kallattii alaa jira. Waaqayyo gaafa nu filatu lallaba kallattii alaatiin saba koo yoo barsiiste akkuma duukaa bootaaf ergama nuu kenne jechuudha. Saba koo gara kootti deebisuu dandeessa nu filata malee asumaan waan hin dubbachuu barbaadu wanti nuti irraanfachuu hin qabnu yeroo hundayyuu waltajjiirra gaafa dhaabbannee tajaajillu namoonni taa'anii nu dhaggeeffatan namoonni nuti tajaajilaa jirru sun namoonni kennaa gurguddaa nu caalaa qaban baay'een akka jiran yaaduu danda'u qabna. Yeroo baay'een dubbadhaan wanta kana maaliifan dubbadhaa dhugaa jiru waan ta'eef gaafa waltajjiirra dhaabbannu namoota sana caallee miti baay'ee nuti namoonni kennaa gurguddaa haga nuti faarfannu 10 nutti deebi'anii faarfachuu jiran danda'an akka jiran sirriitti beekuu danda'u yaaduus danda'u qabna kan. Haa ta'uti egaa isa tammana gaafattee fi faarfannaa bitanii faarfachuun kun sirriidha moo sirrii miti? Sirriidha sirrii mitis jechuu hin danda'u. Maaf hin jedhu sirriidha sirrii mitis jechuus nan danda'a. Lamaan isaayyuu jechuudha. Akkamittan sirriidha sirriis miti hin jedha. Fakkeenyaaf namni kennaan Hafuura qulqulluun tokko miti kennaan isaa garuu garagaraadha. Fakkeenyaaf isa tokkoof kennaa walaloo barreessuu kennaa yeedaloo hojjechuutu kennamaafi. Isa tokkoof immoo kennaa sagaleetiin faarfachuutu kennamaafi. Waaqayyo jalqaba irratti waan itti godhamuu qabu maalidha? Sirriidha kan na jechisiisuu danda'u namni sun sagalee qaba faarfatee nama gara waaqayyootti fiduu danda'a taanaan jalqaba waaqayyoon gaafachuu danda'u qaba. Kennaan koo kun dhuguma sirraa naa kenname yoon ittiin tajaajilli koo kun fedha keetii jedhee waaqayyootiin gaafachuu danda'u sarara jiraata. Waaqayyoon gaafatee waaqayyo karaa barbaadu irra isa deebisee akka inni tajaajilu eeyyameefi jennaan sirriidha. Maaliifi sagalee ittiin faarfatu kenneefiidha. Sagalee sanaan immoo namoonni baay'een booji'amuu danda'u. Kanaafiyyuu waaqayyo kennaa sana yoonni gaafate kenneefi akka inni tajaajilu eeyyameefi jennaan sirriidha jechuudha. Biteessoo faarfate. Garuu immoo fedha waan qabu qofaaf yookaan immoo sagalee waan qabu qofaaf fedha waaqayyoo otoo hin gaafatiin callisee walaloo bitatee yeedaloo bitatee yoo faarfate garuu akkuma tamma dubbachaa turte dhumni isaa maal ta'a jechuudha badiisa ta'a jechuudha. Gaafa bannu immoo tajaajilaan baay'isee waan inni beekuu qabu. Ispeeshaalii yeroo hunda wanti nuti irraanfannu maal akka ta'e beektaa. Tajaajilaan tokko madarakii irra dhaabatee gaafa tajaajilu namoota meeqaaf fakkeenya akka ta'u yaaduu danda'u qaba. Haguma sanaa immoo gaafa kufe iddoon isaan itti gaafa argame immoo namoota meeqaaf akka gufuu ta'uu danda'us beekuu danda'u qaba. Sababni isaa Oma nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a nuti. Yeroo hunda madarakii irra dhaabbannee faarfanna taanaan yeroo tajaajila taanaan ammoo kana ta'e nutti mul'achuu dhiisuu danda'a. Namoonni nu ilaalan garuu baay'een akka jiran beekuu qabna. Namoota sanaaf gufuu akka hin taaneef garuu of eeggachuu danda'u qabna. Kanaafiyyuu bitanii faarfachuun yoo fedha waaqayyootiin ta'e yoo soomaaf sagadaan waaqayyo eeyyameefi taanaan sirrii ta'uu danda'a. Isa haala garuu fedha qabaatan qofaaf yoo bitanii faarfatan immoo maal ta'a jechuudha? Badiisa ta'a jechuudha tokko. Lammaffaan kennaa ofii beekuun barbaachisaadha. Tajaajilli faarfannaa yookaan barsiisuu qofaan miti baay'ee. Warri mana waaqayyoo keessatti wantoota adda addaa qopheessan, warri sagantaa yaa'ii qopheessisiisan, warri koreedhaan maaloodhaan hiramanii waa'ee sagalee waaqayyoo akka namni baratuuf haala mijeessan hundi isaanii tajaajiltootadha. Warri ta'anii baratanis tajaajiltoota. Seeraan ta'anii barachuun isaanii tasgabbiidhaan ta'anii sagalee waaqayyoo kabajaan dhaggeeffachuun isaanii iyyuu tajaajila. Hundumtuu iddoo isaatti tajaajiluu qabu. Malee dirqama namni tokko waltajjiirra waan ba'ee dhaabbateef yookaan sagalee qofaan waan tajaajileef yookaan waan barsiiseef yookaan waan qaddaseef yookaan waan argameef qofaan tajaajilaa jedhee fudhachuu danda'u hin qabu. Hundiyyuu namni mana waaqayyoo keessa jiru tajaajila mataasaa danda'e qaba. Inni kaan hojii hojjeta, inni kaan mana waaqayyoo ijaara, inni kaan mana waaqayyoo qulqulleessa, inni kaan tajaajilli kallattiif ala kallattiidhaan tajaajilama. Jireenyaan hin tajaajilama, dubbiidhaan hin tajaajilama, hawaasa keessatti hin tajaajilama, bakka jiraannutti bakka hojjennutti hin tajaajila. Tajaajiltoota iddooma kamittiyyuu. Kanaafiyyuu kennaa keenya adda baafachuudha. Inni guddaa fi ijoon kennaa kamiin tajaajiluuf waaqayyo na fidateedha. Seedhu sana adda baafachuutu barbaachisaa. Kanaafuu gaaffichaaf sirriidhaas sirrii mitis jechuu dandeenya jechuudha. Faarfannaa irratti
nuti gochuu qabnu maal inni adaraa keenya. Tokko faarfannaa gaafa barreessinus haa ta'u gaafa hojjechuuf yaan namoota nu dura jiran haa mariisisnu faarfannaa keenya gulaalchisnu haa dubbisnu. Inni guddaan immoo gaafa faarfannaa hojjennu dubbisni haa hojjennu. Walaloon dubbifamee yoo hojjetame humna qabaata. Seenaa mana kiristiyaanaa ta'uu danda'a. Waa'ee Kiristoos ikkoo kitaaba qulqulluu qofa dubbisni wanta baay'ee nuti jechuu dandeenya. Hojjechuu dandeenya, barreessuu dandeenya. Warri kennaa barreessuus yeedaloo hojjechuus qabnu baay'ee dubbisuun barbaachisa. Namoonni hojjenne immoo maybe faayidaaf oolchannu hin jiraanna ta'a. Kan gurguratu yoo jiraate isaanillee nama kennanii fi adda baasanii haa beekan. Callisnee immoo waan birrii namni nuu kenneef faarfannaa hojjedhunne namatti laachuu hin qabu. Baay'ee kennaa guddaadha. Faarfannaa barreessitee yeedaloo hojjettee faarfachuu jechuun kennaa guddaadha. Kennaa guddaa qofa osoo hin taane kennaa kabajamaa. Kennaa kabajamaa kana immoo baagiraawundii namaa osoo hin beekiin, kennaa namaa osoo hin beekiin, eenyummaa namaa osoo hin beekiin callisteetti kennuu jechuun waan eebbifame sana sarootaaf hin kenniin akka jechuuti. Saroota jechuu osoo hin taane otoo hin beekiin hin kenniinidha malee sarootaaf hin kenniini miti wantichi. Otoo hin beekiin garuu hin kenniin. Eenyuuf akka laattu maal eenyuuf akka laattu beekuu danda'u qabda. Kanaafiyyuu namoonni illee akkasitti hojjennu yoo jiraanne waan hojjennu sana eessatti eenyuuf maaliif akka laannu adda baasnee haa ilaallu jechuun barbaada. Dhumarratti sansila dubbadhirran deebi'a. Yoo danda'ama ta'e tajaajiltoonni buleeyyiin jiru gurguddoon nu ol kan jiran baay'een isaanii jiru. Isaaniin maal jechuun barbaada? Waa'ee faarfannaa kanarratti ispeeshaalii otoo ta'anii irratti mari'atanii karaa qabsiisanii natti tolaa yoo dandeessan kana akka gootan adaraa jechuun barbaada. Sadhumaa egaa mudannoo baay'een qabuanii mudannoon nama mudate yeroo jiraate faarfannaa afaan wal qabatee gaaf tokko maalan ta'e faarfannaa ani faarfachuuf waltajjiitti ba'ee kan biraadha. Waltajjiitti gaafa mboo garuu faarfannaa ani qabadhee ba'e sadan isaa jalaa bade. Sadiin qabadhee ba'e sadanuu na jalaa bade. Nama meeshaa taphatu faana kan nuti walii gallee majariyan biraadha. Ani majariyan biraatiin nan galee faarfannaa biraan gale. Keessuma ba'een immoo nan dhaabadhee gidduutti bakka na jalaa bade faarfannaa amti isaayyuu. Mudannoon ani qabu kanadha. Inni kan garuu qormaata baay'een qabnu tajaajila irratti rakkina baay'een qabnu akka rakkinaattis hin fudhannu ammoo wantoonni jiran wantoonni xixiqqoo rakkina jennee yookaan mudannoo inni fudhannu mudannoon ani qabu isa kanadha galatooma. Eshi kabajamoo fi jaallatamoo obboleessa keenya faarfataa Daaqoon Burqaa Waaqayyo sagalee jireenyaa isin haa dhageessisu dhaaltuu mootummaa isaa isin haa taasisu dhugumatti mana kiristiyaanaa akka tajaajiltaniif kennaa irratti kennaa dabalee isinii fi haa kennuun jedha. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessa biyya alaa keessanii sagantaa keenya jalqabaa kaastee hanga dhumuraatti obsitanii faana turtan maqaa Waaqayyootiin maqaa miidiyaa keenyaatiin isin galateeffannaa. Egaa obboloonni keenya faarfataa Daaqoon Isheetuu Yohaannisii fi faarfataa Daaqoon Burqaa Bazzuun hanga kana nu faana taatanii waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenya miidiyaa keenyatti argamtanii mata duree guyyaa har'aatiif qabanne miidiyaa keenyaatiif yookaan immoo hordoftoota keenya waan isaan barbaadan gaaffii isaanii waan deebistanii fi maqaa miidiyaa keenyaatiin maqaa Waaqayyootiin isin galateeffannaa. Isin immoo hordoftoonni miidiyaa keenyaa tariitii sagantaa guyyaa har'aatiin wajjin wal qabatee gaaffii komantiis yoo qabaattan komantiidhaan akka nu barreessitan yaada qabdan hundumaa yookaan immoo gaaffii qabdan hundumaa booksii keessaa akka nu keessan jecha maqaa Waaqayyootiin isin beeksifnaa. Miidiyaan kun yookaan immoo tajaajilli kun namoota hedduu bira akka ga'uudhaaf isin immoo sheerii, sabiskiraayibii fi wantoota isinirraa barbaachisu hundumaa gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan jecha affeerraa keenya hafuuraa fi kabajaa isinii fi dhiyeessina jechuudha. Egaa sagantaa keenya xumurreerra dhumarratti kan ittiin goolabnu obboloonni keenya faarfattoonni keenya sagantaa keenya hanga ammaatti nu wajjin turan tokkummaadhaan faaruu tokko nu faarfatanii sagantaa keenya kan ittiin goolabnu ta'a. Waaqayyo nu gargaaree sa'aatii kanaan nu ga'e galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gara faaruutti kallattiidhaan. Sana
Nama